Marraasi hima yoo ka sodaattu ta'e viidiyoo asumatti dhaabiitii bahi nannu booda sodaadhee na sodaachise na wallachiise a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim in jedhin ammumarraa yaani yoo ka sodaattu ta'e bahuu hin dandeetta yoo inni jajjaba akka qabatte immoo itti fufi ahlan wa sahlan. Nuuraan tun ashwaashilaa biyya keenyaati yaani dubartoota bakka sargii deemanii sargi irratti sirban gartanii yaani bakka sargiin jiru jarreen hanqanne dubartoota akkasii keessaa takka Nuuraan tun laakiin isiin tabiyya arabaati. Nuuraan tun tabiyya arabaati. Tabiyya keenya amma dubartoonni hin jiran ka yaani sargiin safara kana yookaan naannoo kana hin jira dhaqanii qombamoo fi fudhatanii bakka sirbuudhaaf jechuudha. Yaani itti tola. Laakiin Nuuraan isaaniin adda maaliin taate hin kafalamaaf. Zamana sanitti ammoo doolaara 2,000 maaltu kafalamaaf yaani birrii guddaadha akka zamana saniititti biyya arabaa keessa jiraattis Nuuraan tun jechuudha. Tole Nuuraan tun seenaa ajaa'ibaa wahiitu isii qunnamee san booda sirba dhiifte. Seenaan kun maali yoo ka jettu ta'e nafaana ture haga dhumaatitti. Tayyib Nuuraan tun warra Kuweeti isin warra Kuweeti sagalee baay'ee guddaa qabdi sagaleen isii kun yaani akka namni dubartoonni bakka isa wayita jiraatan bakka yaani wakabaa ajaa'ibaatu uumama. Almuhim Nuuraa tana namtitti wayitti dawwaltee mucattiinti heerumuu heddii dhufuu dandeettaa jettee gaafatteen ila nu amma yeroo ammaa kanatti hara fudhannee jirra yaani hara baafataa jirra baandiin keellee hara baafataa jira dhufuu hin dandeenyu nutti hin tolu yaani nama biraa soqadhuu jettee yeroo kana haati mucattii maal jetteen shuf Nuuraato yoo dhuftee mucattiinti ni heerumti yoo ati hin dhufin sargii wanni jedhamu hin jiru ciina hin jiru jetteen yaani dubbii itti jabeessuurraa san booda mee Nuuraan ishee itti ilaalamee deebisee si dawwala jettee san booda baandii ofii gaafatte akkamii namtittii wayii akkana jettee qarshii bareeda isinii kafalaa waanuma barbaaddan na gaafadhaa jettee hin deemne moo hin deemnu jettee baandii isii kana gaafatte. Baandiin isii kun ani hin deema tunillee ani hin deema jette tunillee ani hin deema jettee almuhim hundinuu walii galanii hin deemnaa jedha. San booda guyyaan sargii hin gahee namtittiidhaan naannoo isin galtan eessa jettee gaafatte naannoo akkana makiinaa fudhatanii makiinaa ofii deemanii naannoo san wayita kaan sagalee yaani namoota sirbanii minaamina dhagaan wakabaa miti safara isa wayita gaa bakka bootaan sargiin deemaa jirru bootaa sani jedhanii beekan leannu wakabaa miti adada achi siiqaa deemaniin ammoo ifa ajaa'ibaa kana argan. If yaani warri mana cidhaa sun ifa ajaa'ibaa ibsan mana isaanii irratti adada achi gahanii ammoo nama baay'ee arganii nama dhaabatanii haasa'u alaan jechuun wakabaa miti caacataan adada achi siiqanii ifni kunillee yaani mana suuraa ampuulii godhanii naannoo san keessa akka ajaa'ibaatti ifamanni warra kanaa jechuudha. San booda hin karaanii makiinarraa bu'anii gara manaa seenuudhaaf wayitataan maal arganii namoonni warroonni dhiiraa kunniin distii eessis musaafaa kana irratti foon tuulanii deeman foon qofa gabaroosni maali kun jiru maali warra akkamitti jedhanii ajaa'iban yaani yimkin roosni bakka biraa jira waan akkasii jedhanii oluma seenan jira foon akka wayii gaboo kana qabatee deema dhiirri kunniin ol seenanii wayita ol seenan namoonni isaanii simatanii wal cabbaxuu jammaran. Nuuraan akkana jette akkuma ol seeneen dubartoonni nu simattee nu cabbaxuu jalqabde. Warroonni nu cabbatan kunniin maal akka ta'e hin beeku harki isaanii kun gogaa ta'uu isaatu natti beeksise. Yaani gogaa harka jiidhaa miti. Maal jedhee sida zarii kaanis bakka sanyii isaanii ta'uu laakiin natti hin tolle harki isaa kun fuulli isaanii kun akka tokko jira jettee. Almuhim wal cabbatanii baandii kee hunda cabbatanii namoota dubartoonni nu simatan jechuudha. San booda hin seennee kun iddoon isin irratti sirbitan tanaa jedhanii iddoo wahii nu kennanii iddoo san irratti amma meeshaa kenna baafnee astakakkalachuu jalqabne yaani ati asiin teettaa asiin teettaa wati dibbeen asiin dhuytu asiin sagaleen akka tolfachuu jechuudha. Tottolchanii geessinee san booda yeroo nu sirba jalqabuuf taanu nama baay'ee miti ka
يعني تاو دبرتوني نما ديكدم أكلا نما مراسة يجوا نما مراسة تاع نما بايمتي يعني دير اللي شوابني قريب نجرا المهم أنا أما سربو جلك أوجت بعد دبي يعني مالي سربو جلك أمي عاشوا شيلا أفان كويتي تنقل شو شيلا المهم سربو جلك أمي سربو جلك أمي وروني تتاعن كوني كأني سربو جلك يعني دنسو جلك أما دانسين هنا ما تي أسمع دنس سجلي هو جلن جت سنبودا أن اللي هو إنساني كان جالو داف جت سجلي كي هكافته والفود سربو وسما سربو جت وني أني تين تلا جت تشكي ست مال تين تلا نموني دنسان كوني عددهم عددان باءتا دبلا ديو ديك دما ديك أمراسة كي ست نما دبلم قوتا مثالا سنبودا حقا قوتا من إرّا كتنو ديبساني نورا كنم مرساني اتالني سربن جت هو جلني سربن جت سجلين إساني حاجة سجلين تيا أكتو تكجت سجلين أن ويلستو رامتي سجلين تيا حاجة أكتو تكجت حاجة جري إيان الراجت المهم إياني سنبودا دبي أجائبا دبي هربا فجودا كت هربا فمقبني حتى دبرتوتنا ولي ندلقان كيسا كجيران جتشو خلاص ملكته إجان نجر جاب لكن أسماء أكستي سرباني جتة مال أركي جتة نموني كنين جتة فول إساني كن أكا يعني بربدا كانت إفوفتا جتة نموني قري كيسا أكسما إجي إساني تن يعني هو أن نية اللالو أكا وان إجي أدريتنا فكات شفتات بودا أكا نفسن جلا هكذا بإرّا كنا نتمر أتاكسما يعني باقي وان تاني فكسما وكبادا سني فكسين نمر أتا جدي يعني جدي لكن نموني ندوب السربان اللي تبرتوني دبي مالي دانتوني اللي تأرقن جرا سنبودا تاكوسما أني سربو مكيسا إجار أكنا ننجد يعني هاديمنو نانتاني ونكون هاديمنو نانجد ديمو هندن لأنه نموني نو اتم مرفمني نورت سرباجلا نما تقيمي سنبودا سما كسي سربو حاجة دنسن إرّا وإذا جرّ أتالا لفتتون سوچو جل قبض جتة لفتون مان نورتين تون سوچو جل قبض مدركين تون كنا قلتشو جل قبض سنبودا مالي جرتين تون جرا سمو أما نجيكو جل قبري سمو كيلي يعني آرو جل قبر إما سربو وما سر وسما سربو لفكر هو لفكر مدركي كريتشو دينغاتو موسو سربو أفني إساني كن يعني حاجة أتالا إرّا أفني إساني كن إرّا أولديبو جل قبر وسما سربو جتة نموت غري إرّا ويتهجون ألبه أرقى جتة دورتوتا تن إرّا جسمين إساني كن غرى ميلات أكما جرو رفين سبجة رفين سكتاكا حتى ميل نو ميلا نماهن فكاتا بكا انتاني دفني يعني بكا دفوهن كمني دفني لكن أكمتي بكا كان دفنيتو نأجاب يعني واني مرتو طبيعي ده ما لي واني كنت يعني سمون مجيكا مجلكا سنبودا سربو مكية اتفاف لأنه يو أكا أن إسان أرقى يوكا وان كان أكا أرقى جر يوكا بيكا تاتي يمكن ركون الرؤوم أنا قفامي دبان ديكي رت اللي ركو دندا لكن نموتا نولي نجران إجان التاقرسيسو جلكا بتاكا أكم أغرتين وكيستي ققبدي تنا كم قولاني وفاني harkuma isii lamaan qabanii harkisanii taraniin osoo nu agaru yeroo kana akka bakka hin taane seenne beeke yaani sargiin nurra dhufne kun sargii namaa osoo hin ta'in sargii jinnii irratti akka waan sirbuu dhufne natti beeksisuu jalqabe jette almuhim akka wayita seenne irraa sirbuu jalqabe a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim akka wayita seenne irraa sirbuu fi caffaruu malee wanni jiru tokko hin jiru jette namtittiin tun سنبودا سودان أك أجايب على التلقاهمي تيراري الرأس قالي كي كانوا الفولي سودا كانوا في الرابل سودا إيه سرب جتة وسمع كسيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسمع كسيتي يوجد أذان سبي به يرو أذان سبي به مني أكمتي أو أجت بر أو أجايب أو أجت ويت أذان سبي أسام مني أكسيتي أو اسم
qorra ajaa'ibaatti deebi'e jette. Dukkana ta'e jette. Dukkana ajaa'ibaatti deebi'e. San booda yeroo kana ol kakaanee fiigichoo jette. Manni dukkanaa jira. Fiigichee fiinee gara balbala alaa baane. Balbala alaallee erga baane fiigichuma itti fufne. Hin dhaabanne takka wani dhaabata wahiitu hin jiru. Fiinee karaa makiinaa irratti baane. Manguddicha wahii agarre. Eessa fiidan maal taatan ijoollee maal taatan eessaa dhuftan sa'aatii kanaan dubartoota taatanii sa'aatii kanaan eessaa baatan jedhee nutti kee manguddichi salaataaf deemaa jira. Maal taatan nuun jedhe mana kanatti sargiitu jira. Sargii wahii waamamne jenna. Yeroo kana manguddichi akka rakkoo wahii keessa jiru beekee nu ilaale. Manni kun bara waggaa 10 durarraa onaa. Manni kun onaa akkamitti sargii yookiin jinniin si waamu ooltu nuun jedhe. Manguddicha achi gannee ammallee fiigicheetti fiinee akkuma ta'een taanee makiinaa wayii argannee taaksii makiinaa keessatti duunnee gara mana keenyaatitti galle jetti Nuuraan. Laakiin erga manatti galle booda mucattii achitti gaggabde siniin jedha sanii yoo yaadattan taate mucattiin sun ji'a 2 moo ji'a 3 booda hin duute jettee dubbatti Nuuraan. Wanni nama ajaa'ibsiisu ammoo namni kaalama xayiqii kana isii wajjin godhe yaani interview waliin godhe gaazexanyaan sun isin nama hundaa hin didde interview waliin gochuu. Laakiin namni interview waliin godhe isii amansiiseeni interview kana waliin isii godhe nama tokko. Namtichi sun ammoo interview isii erga isii godhe erga isii wajjin interview kana godhe booda inni illee ji'oota muraasa booda hin du'e jechuudha. Innaa gaafa san sargii jinnii deemne jettee waan kana dubbattee sababa kanaatiif muuziqaa dhiisuu danda'e sababa kanaatiif bakkitee sargii deemee ashooshilaa jechuu dhiise jettee dubbattee Nuuraan ture. Innaa rabbiin bakka akkasii san nama hin fidini waan nama sodaachisu yaani osomaa sodaattu sodaan osoo sitti jiru achi teettee yaani yoo in baha jette akka adagaan sirra gahu yaani amma warni isaan rabbiin isaan baasayyu aslan azaana subiisanii malee osoo azaanni subiisuun azaanuu baatee halkan dheeraa akka ta'u taate way achumatti gaggabanii way waan biraatu irra gaha jechuudha. Seenaan har'aa tana fakkaatti akkasiin tole abdii qaba. Nagaan tura yoo isin tole share subscribe godhu dagatina seenaa biraatiin walitti deemuutti nagaan naaf tura.